Godina Booranaa magaalaa Yaaballootti dargaggoota aanaalee godinichaa irraa walitti bahan waliin haala yeroo irratti mari'atamee jira. Dargaggoonni marii kana irratti yaada kennaniin ijaarsa biyyaa keessatti gaheen dargaggoota Oromoo olaanaa ta'uu kan himan. Dhiibbaa alaa fi keessaa jijjiirama gufachiisuuf taasifamaa jiru qolachuuf mootummaa cinaa ni dhaabbanna kan jedhan dargaggoonni kunneen wal faarsuu fi maqaa wal xureessuu keessaa bahuun wal dhaggeeffachuun dinagdee Oromoo cimsuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu himanii jiru. Oromoon abbaa biyya taate Oromoon biyya tana aangoo fudhattee ijaaruu keessatti gahee guddaa taphachaa jirti. Garuu Oromoon aangoo qabattee biitaan ijaartee ceesisuu keessatti gahee guddaa taphattu garuu keessan dhiibbaa keessatiin warri keessatti ta'e warri alaas dhiibbaa garaagaraa mootummaa jijjiirama kanaan gahaa jira. Kana keessatti immoo nu akka dargaggeessatti maal raawwachuu jirraa jennee of ilaaluu danda'uu qabna. Mootummaan misooma hojjechuu jira. Nageenya fedhe dhimmamuu jira. Qaam jiru harka wal qabanne nageenya keenya tifachuu irratti misoomsuu irratti hojjechuu qabna. Waan misooma tokko waan as keessatti hojjetame haasuun baay'ee nan barbaachisu. Maayyoo inni waan qabatamaan jira waan hin garru hin jirti. Hin garra. Haa hojjetame akkasuma hojjetame atti fufuutu jabaadhaa yoo dhu garuu waan hanqinni qabaa. On walii haabne wal dhageeffachuu danda'u qabna. Yeroo baay'ee amma namni keenya waan kana hanqatee yoo ta'ettu akka diinaas fudhatu kun ta'uu qabu. Waan kan midhaas ta'uudhaan gochaan jirtu waan ta'eef guddoos faarsuun barbaachisu. Nagaa biyyi tana keessatti sirriitti bira jiree nu dargaggeeyyiin tun umri qabnaa beekumsa kennaan dandeettii kennaan bira jiree sirriitti wannechuu qabna. Haa misoom biyyittii tana keessatti beekumsaan taanaan humnaan taanaan bira jiree uummata kan jijjiiruuf sirriitti hojjechuu danda'uu qabna. Oromoon wareegama qaalii kafaluun biyya ijaaree nutti kenne dargaggeessi har'a carraa argate kanatti fayyadamuun biyya hundaaf mijattuu tolchuu fi ijaaruun dhaloota boruuf dabarsuu qabna jedhan itti gaafatamaan liigii dargaggoota godina Booranaa dargaggoo Ibrahim Hassan. Bitan namni dhaabee biitolchi dargaggeessa kaleellee soo dargaggeessi hardaalleen qormaatii biita namaan qormaat kan akkamiin injifanneetiin biitan biigoone yaan waan jedhu gahee ofii beekee akka ba'uuf jecha soo kan qabanneetiin ba'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Abbootiin aadaa hammatummaa fi obbolummaa sabaaf sablammootaa waliin jiraachuu nu dhaalchise dhaloonni har'aas aadaa kana gabbisuun sirna ijaaraa jiru utubuu qaba jedhan waajjira paartii badhaadhina godina Booranaatti itti gaafatamaa ijaarsa siyaasaa kan ta'an obbo Abdii Edin. Nageenya wal qabatee akka Oromiyaatti godinni keenya godin beekamaadha. Kana keessatti gaheen dargaggeessa kana gahee guddaa. Kumma woloo akkamiin finna duraanuu beenna Oromoon beeka nama machuu nama waliin jiraachuu orma fira goonee guddifachuu namalee kimalee waan jedhan dhiifne warrootaan yaada akkasii qaban ammoo irra qabsoofne akkamiin sirni keenya tiffanna. Inaafa nurratti harka nu qabkan akkamiin injifanna. Gahee keenya akkamiin baana waan jedhu. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Booranaati.